narrakkisiniiti of ajjeesi jedhaniitu barakiinaa yookaanis immoo kirooroksii qabatee itti fidee jechuudha Sayidoon Ayyuutti. Viidiyoo Sayidoo argitanii jirtu amma jechuudha. Of ajjeesi of galaggalii narrakkisinii. Ilmaan kiyya naan caaltu ati ilmaan kiyya naa caala malee ati naan caaltu yoo feete qaawuf godhi yoo feete of galaggalii jedheen. Gar haa hoteleen deemeedheen bakka of ajjeeseedheen. Kirooroksii bitee barakiinaa bitee harka isaatiin baatee qaawuf godheedheen. Ineen weddi. Ineen fikir ayyuu. Ineen naat. Wayne. Du'i. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جتون ما جتون. أن جتون كان نقبل شيء. إياه سني تاتيتو. إسني تمرمتي تبودنا ني تاتي قدي تقولي كاقولي. Dudda sarbuta Iyyasu sananna kofalchiisee na dhugaa rabbi. Namboa. Ayyu. Ajjechu. Sittiin taphatte ati sittiin taphattu Sumayyaan sittiin taphattu. Gurbaa kana gidduutti gubdanii jirtu. Sayidoo ati viidiyoo osoo hayyuun arginiin dura osoo Sumayyaan arginiin dura viidiyoo maa gadhiistaati. Viidiyoo okay waraabbadhuutti lafa keewwadhu. Bakka Sumayyaan jirtu kaleessa argitee jirta miti. Taappellaan rukutamee jiru taappellaa sanatti footoo qabdee argisiistee jiruti wallaaltu Yamanii keessa ta'us Itoophiyaa keessa jiraatte si goomsiti ta'uusii jechuudha. Silazii ati viidiyoo maaliif gadhiista viidiyoon dhossitu utuu viidiyoo waraabinotu ati bakka akkanaan jira bakka akkasiin jira itti odeessita iseen hin miliqxii jechuudha dubartiidha waan ta'eef hin aarti Sumayyaan aarii qabdi. Kanaafiyyuu ati isa aartee Ayyuutti addan bahini aartee murtoo kana murteeffatanii jechuudha. Wayne kirooroksii bitee jaarkaanii guutuudhaan fidee marqee barakina qaaqodii dhugeedheen argitaniittu maal jechuu maal mana kana ammoo maanni mana keessa deemanii gadiin ta'anii mana keessa hooganuuftii afachumee maal haadha koo Ayyuu ahoodhaan of ajjeesedhe gurbaan. Ani mana kanaan rakkisanii mana keessa deemu ijoollee. Dubartiin tokko abbaa manaa hiitte ta'e wallaalee hiisee. Mana garaa galuu diddee na rakkifteetti na korteetti ishee qormalee. Akkin jedhee kaa eejoo Ayyuu wayne barakina dhugisiin jedhee reefu ajjeeftamattan goota ani qaanoof godha fan ajjeesaatti maalatiin tara gaggatuun tara ati maaduu qafoo qottaa duukaan foqoqinii ati tasgabbaa'ii Sayidoo biraa hafii yoo ta'e Sayidoo biraa hafte Sumayyaan itti deebitii Sumayyaan haadha ijoollee ganamaati jaartii ganamaati yennaan didde duuka ooganoof ta'in ooganaayin Ayyuun ooganaayin siin jedhe tasgabbaa'ii taa'ii ijoollee isaa haadha manaa isaa adeeffatu ati duukaa rarraata Sumayyaan akkamitti naarre dubartii dabara akkamitti naarre badhacha dara maal jechuu keeti Sumayyaan hin aarti. Otoo ta'e iyyuu naarra maal jechuu keetti duukaan ooganaayiiniiti itti marminiiti taa'i. Viidiyoo gaddisiisiifta. Viidiyoo waraabee poost godha. Dhokatee dhaqee barbaadu. Dhokatee dhaqee ramboo innoo viidiyoo waraabaa bakka kanaa jira isheen hin miliqxi. Indee miliquu barte. Amma kottu galii Sumayyaa maaliif ittiin taphattaa maaliif akkana gootaa jedhanii eekkamaa ture wabiini. Jammarri dubbii kanaa wabiidha waan ta'eef jechuudha. Wabii Ayyuu tasgabbeessi hin dubbatinii zimmi jedhee bakka wal tasgabbeessaa jaartiin natti kaateetti mana kanaa iyyaarri. Viidiyoo daqiiqaa 8 waraabadha jennaan jaartiin mormana qabdee dhugaa rabbii akkanitti waraabuun dhabe mormana qabdee siin jedha. Akkasumas immoo Sayidoon baay'ee tokko obsa fixatee jira wallaahi dhugaa dubbachuu fi hedduu qalbii nama nyaata hedduullee nama gaddisiisa. Rabbiin sabrii siif haa kennu. Ayyuu tasgabbaayaati akkasittiin isatti marmitee akkasittiin isatti viidiyoo wajjin hojjettutu ishee aarsaa jechuu utuu danda'amaa ta'ee irraa fagaachuu qabda turte. Innillee kan inni irraa fagaatee hoteela fudhatee fi 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4 sa'aatii 5 sa'aatii 6 sa'aatii 7 sa'aatii 8 sa'aatii 9 sa'aatii 10 sa'aatii 11 sa'aatii 12 sa'aatii 1 sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4 sa'aatii 5 sa'aatii 6 sa'aatii 7 sa'aatii 8 sa'aatii 9 sa'aatii 10 sa'aatii 11 sa'aatii 12 sa'aatii 1 sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4 sa'aatii 5 sa'aatii 6 sa'aatii 7 sa'aatii 8 sa'aatii 9 sa'aatii 11 sa'aatii 12 sa'aatii 1 sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4 sa'aatii 5 sa'aatii 6 sa'aatii 7 sa'aatii 8 sa'aatii 9 sa'aatii 11 sa'aatii 12 sa'aatii 1 sa'aatii 2 sa'aatii 3 sa'aatii 4 sa'aatii 5 sa'aatii 6 sa'aatii 7
isheen tole jettee naa deebiittiidha. Ati itti rurruuqamtee ittiin baatu itti si hidhanii gadi hin dhiistu. Isheen kana aartii jechuudha. Kanaafiyyuu inni irra guddeessa Sumayyaa fi osoo hin taaneyyuu ijoollee masaatiif bakka ijoolleen shamaraa abbaayyoo guddise bareeddii ijoolleen shamaraa abbaadhaan toltii jedhee kan inni dubbachaa ture jechuudha. Wabiin illee gorsaanii ture kottuu galii jedheen ayyuu ati hin gorsin siinsin dhageessu wallaahi yeroo itti gorsaa turte yuutuubii kee irratti iyyuu kottuu galii jechaanii turte hin diddee hin gaduu jechaa turte waan ta'eef siinsin hin laallatu siin galchu siin jette ati hin gorsinsitu uffatte waan ta'eef yoo ta'e illee wabiifaa kana iyyaasuufaa kana yoo ta'e malee jechuudha. Wallaahi hedduu tokko nama gaddisiisa rabbiin alaaffisuuf malee Sa'iidoon gidduu gidduutti shinqame amma immoo keessa bayyamaniin hin deemaa jedhe. Ikkoo Itoophiyaa jiraachuu dandeessi maaltu beekallaa ta'a maanni maqaan isaa bakki isheen hoteellitti waraabde suni viidiyoo kanaan duraanii ta'uu danda'a beektanii. Amma joonjessuuf malee viidiyoo kanaan duraaniiti ta'uu danda'an isheen dheengaddaa kaleessa gadhiistee Itoophiyaa keessa jiraachuu dandeessi hin beekamu. Amma immoo akka inni ol jooruuf akka inni tankaraattatu bakka isheenis obsa fixattee garaa kutatte maaliif utuu isheen dhowwituutu fuudhee beektanii hin eeyyamneef utuu iyyamteefi ishee gaafate mucayyoon barakiinaa dhudde dhimma ishee dhiifti fayyite jechuu ayyuun utuu isheen iyyamteefi tole jettee amma kana naarsu ture Sumayyaanis amma kana obsan dhabdu amma inni beektaa ajaja isheetiin ala fuudhe. Maaliif yeroo sana Sa'iidoo siinillee yeroo sana kana sitti hin fakkaanne yeroo itti ajaja isheetiin ala fuute utuu siin eeyyaminiin fuudhinii shariyaan afur ajaja rakkoon qabu afur ajaja ulsaa yoo jaartiin jammaraa namaa hiyyamteedha utuu siin eeyyaminiin fuudhinii itti dhaalii ayyuu namaa hin jettu hin dhiifti jennaan atis ayyuu duukaa finxir jette kunoo amma hojii kee argadhukaa hojii kee argatte miti. Utuu yeroo sana jalaa deebitee ta'e ayyuun yeroo isheen barakiinaa dhuddee jalaa deebitee ta'eeti jechuu wallaahi silaa wabiitti illee deebiti isheen garatti gortu wallaalte jechuudha. Namnillee itti kolfee bakka wabiitti illee deebiti jechuudha. Atis duukaa buutee firinxiixxee kunoo kanarra buutee jechuudha. Kanaafiyyuu asillee badii hin qabda maaliif utuu siin eeyyamiin fuute waan ta'eef. Fuudhi ariitiidha qabama. Har'a bor jettee hin sossobdu turte goyoomsitee lafarran buttu turte inni tamma kaatee amma fuuteef maaliif dhugaatti dhugaa qabdi Sumayyaan ana garaana nyaatti dhugaa rabbi hedduu ulfaata dhugaa.